Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabajamtoota hordoftoota tokkummaatee hubachaa jirra jirtu baga nagaan jiraattan baga nagaan nuuftanii hadhaa gaafii obboleettiin koo koomentii jalatti na gaafatteeni waan isiin na gaafattee qabadhee fi dhufeen jira. Obboleettiin kiyya tokko maal jetti mee waa'ee kan dawaa foroforii mee naa hojjedhu naan jettee na gaafatte. Ani wantan fayyadame foroforii anillee nan qaba. Namoonni tokko tokko ni qabu. Foroforiin kan nyaata adda addaa irraa illee namatti dhufu ni jira. Keessumaa jechuudha qodaadhuma yookaan immoo gogaadhuma keenyarraa ka'a jechuudha. Foroforii jechuun inni biraa foroforii namarraa namatti ni darba. Faaqqeedhaan jechuudha. Faaqqee nama foroforii qabuun faaqqifatan illee namatti darba. Inni kan biraa immoo dibatni adda addaa tokko tokko illee kan foroforii namarratti baasan ni jiru. Innaa waan kana ilaalchisee ani wantan fayyadame waa lama jechuudha. Waa lama waa sadis jechuu danda'an garuu irra caalaa kan baay'ee na fayyadee foroforii dhibbaan dhibbatti hin badu. Foroforiin badee hin badu garuu badee ni tura jechuudha. Waggaa tokkoof ni bada garuu sanaan booda yoo deebi'ee dhufellee jechuudha. Akka isa duraanii sana baay'ee namatti hin ulfaatu xiqqoodhuma xiqqoo sii dhufa jechuudha. An loomiidha kan hin fayyadame. Loomii bakka lamatti kuttee rifeensa kee edda faaqiftee kaateen booda adda addaan qoqqooddee qodaa yookaan immoo gogaa keessoo isaatti jechuudha. Rifeensatti too hin taane keessoo isaatti sukkuumta jechuudha bareechitee loomii. Loomiin isa arongaadee too ta'e illee baay'ee filatamaadha. Arongaadeen hin jiru ta'es kanuma fayyadamuu ni dandeessa siin jedha obboleettii kiyya. Egaa rifeensa kan kee hunda isaa akkasitti bareechitee waliin geessee jiidhachuu qaba jechuudha. Keessoon gogaa kan keetii bareechee jiidhachuu qaba. Loomiidhaan jechuudha bareechitee caffitti kootee itti sukkuumuudha jechuudha. Bishaan isaatti sukkuma ittee miti gogaadhuma isaatii wajjin murtee itti sukkuumta jechuudha. Inni lammaffaa immoo kallii yookaan immoo maal jedhama viiganii immoo maal jedhama kalli tuffaa isa jedhamu biyya arabaa sana kanatti. Isa sana fallaana xiqqoo kana jechuudha. Bishaan kubbaayyaa lamatti naqxa. Bishaan kubbaayyaa lamatti naqxee an kubbaayyaa tokko asitti si fide kubbaayyaa lamatti naqxee fallaana si bicuu kana bishaan kubbaayyaa lamatti naqxee yeroo rifeensa kee miiccachuudhaaf jettu fudhattee karaa mana itti miiccatamuu deemtee jechuudha. Achitti hanga daqiiqaa 10 jechuudha. Mataa kan keetti naqattee kaate yookaan rifeensa keetti naqattee kaate hanga daqiiqaa 10 sukkuumta jechuudha. Baay'ee bareedaadha. Innis kunis furmaata isa tokko jechuudha. Loomis hanga daqiiqaa 10 hiita rifeensa kee eddatti dibattee kaateen booda feestaalii wayii fiddee rifeensa kan kee shiffinni gootee hiitee daqiiqaa 10 daqiiqaa 15 ol keessa jechuudha. Garuu wantoota kana fayyadamuun duratti daarii adda kan keetii kanatti dibadhuu ilaali jechuudha. Maaliif gogaan namaa tokko hundi tokko miti. Wanta kana yookaan si hooksisuu waan tokko yookaan qodaan namaa tokko sila hin taaneef sirraan ga'uu danda'a waan ta'eef jalqaba loomis adda kee daariitti dibadhuuti hanga daqiiqaa 10 tursi ilaali. Kallisa jedhamu kanallee jechuudha. Bishaan itti ganiqxee kaate xiqqoo si daarii adda kan keetii rifeensa bakka qabu kanatti jechuudha. Itti naqii ilaalii ka'iitii itti fayyadami malee wanta kana alaa xulii ittiin fayyadame. Maaliif jennaan qodaan nama adda addummaa qaba. Kanaafiyyuu ani loomiin dibadhee waan tokko waan na godhee hin qabu. Kalli immoo ani akkuma qodaa rifeensa kan kooti keessoo isaa akkanaa qulqulleessuudhumaaf ittiin fayyadama. Torbanitti al tokko ittiin fayyadama jechuudha. Siluma normaaliidhuma jechuudha. Inni qodaan baay'ee bareedaadha. Rifeensa baay'ee bareedaadha. Inni sadaffaa shaamboodha jechuudha. Shaamboon waan tokko sodaa tokko malee dibachuu ni dandeessa. Ittiin miiccachuu ni dandeessa jechuudha. Shaamboon kun silumaanuyyuu kan foroforiiti jechuudha. Anatu bitatee itti fayyadameen ture jechuudha. Ammallee ittiin fayyadama al tokko yeroo ni na hoskisa. Utuma inni natti hin bahin na hoskisuu gaafa eegale ittiin fayyadama jechuudha. Innaa shaamboo kana bitadhuuti itti fayyadame ittiin miiccadhu siin jedha obboleettii kee hundumti keessanuu namoonni foroforii qabdan haala kanaan wantoota kanatti fayyadamaa isiniin jedha. Shaampoon yooma rakkina hin qabu itti fayyadamuu dandeessu. Innis yeroo jalqaba itti miiccattan isin guba. Viidiyoo kana obboleewwan keessan hunda biraan gahaa laayik sheer godhaa galatoomaa isiniin jedha.